פה בסוקולוב חולון, פגיעה ישירה, אוטובוס שלם עולה באש, אוטובוס שלם עולה באש, מכוניות, אנשים, אני לא מאמין, 10 מטר מאיתנו יש פה אוטובוס עולה באש. Dukkanaa halkan keessaa eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan waadaa isaanii eeguun dhiiga hoogganaa olaanaa Alii Khamenei lafattiin dhiisnu jechuun furtuu misaayilaa gadi dhiisanii jiru. Tel Aviv, Yerusaalem FM, Raamallaan sagalee dhoo'insaan dammaqanii jiru. Misaayilonni Iraan sirna ittisaa Iron Dome jedhamu sana cabsuun lafa Israa'el gubbaa yeroo harcaan naasuun magaalota kanaa dhuunfatee jira. Haleellaa kanaan lammiileen Israa'el 456 ol bakka tokkotti miidhamanii jiru. Bal'ina isaa qabannee jirra. Iraan misaayilota ishee ijaa fageessanii argan fayyadamuun iddoo jireenyaa qondaalota basaasaa Ameerikaa CIA kan Imaaretii keessa jiru iddoo eegumsa cimaan irra jiru sana misaayila bakakkaa itti roobsanii jiru. Gabaasni eegduu warraaqsaa Islaamaa akka mirkaneessutti haleellaa kanaan qondaalonni CIA olaanoo ja'a battalumatti yeroo du'an lama immoo haalamaa keessa jiru. Galaana irratti ammoo magaalaa sibiilaa Ameerikaa kan taate USS Abraham Lincoln salphina guddaa mudatee jirti. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan misaayilota baalastikii 4 doonii guddittii kana rukutuu isaa labsee jira. Ameerikaan loltoonni 3 qofa du'an jechuun dhoksuuf yaaltos Iraan garuu loltoonni Ameerikaa 560 ol du'uu miidhamuu isaanii ragaa waliin mirkaneessitee jirti. Yoo gaxumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa dhageessuun qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Why? Dukkanaa halkan keessaa eegduun warraaqsaa Islaamaa Iraan waadaa isaa eeguun dhiiga hoogganaa olaanaa Ayatollah Alii Khamenei lafattiin dhiisnu jechuun furtuu misaayilaa isaa gadi dhiisee jira. Tel Aviv, Yerusaalem fi Raamallaan sagalee dhoo'insaan dammaqanii jiru. Misaayilonni Iraan sirna ittisaa Iron Dome jedhamu sana cabsuun lafa Israa'el gubbaa yeroo harcaan naasuun magaalota kanaa dhuunfatee jira. Keessattuu magaalaa Naayifaan isheen qarqara galaanaa dhoo'insa guddaa fi sodaachisaa ta'een raafamtee jirti. Gabaasni miidiyaa Israa'elii fi tajaajilli ambulaansii akka mirkaneessanitti yoo xiqqaate namoonni 9 du'anii 57 ol miidhamanii jiru. Isaan keessaa magaalattii Beet Shamsii keessatti namoonni 9 yeroo du'an baay'een haalamaa keessa jiru. Kun lakkoofsa qofa miti. Mallattoo jabinaa Iraan isa samii diinaa to'achuu danda'uuti. Mootummaan Israa'el dhiphina kanaan dirqamee labsii yeroo muddamaa guyyoota 12 dabalataaf dheeressee jira. Garuu ibiddi kun Israa'el qofa irratti hin dhaabbanne. Biyyoonni galaanaa Arabaa aarii fi sodaa keessa galanii jiru. Misaayilonni Iraan buufataalee Ameerikaa fi iddoowwan tarsiimoo biyyoota kanaa yeroo rukutan Imaaretiin Arabaa tarkaanfii cimaa fudhatteeti. Gama biraatiin dhiigni dinagdee addunyaa boba'aan hidda isaa keessatti ititee jira. Galaanni Arabaa fi galaanni Hormuz zoonii du'aa ta'anii jiru. Dooniiwwan boba'aa fi gaazii baatan 150 ol akkuma qurxummii kiyyoo galee bishaan banaa keessatti socho'uu dadhabanii dhaabbatanii jiru. Kun dinagdee addunyaa irratti hudhaa guddaa uumee jira. Gamtaan OPEC oomisha dabaluuf yoo murteessellee dooniin boba'aa sana baatu yoo darbuu dadhabee faayidaa hin qabu. Awurooppaan of qabaa jechuun yoo iyyitullee sagaleen ishee dhoo'insa misaayilaa Iraan keessaa hin dhaga'amu. Misaayilli Iraan inni sirna ittisaa Iron Dome jedhamu sana salphisee ija raadarii jalaa miliquun qilleensa tarsaasee dhufe. Lafa duwwaa irratti osoo hin taane handhuuraa qubsuma Beet Shams ishee Alquudis irraa dhiyaarratti argamtu haleelee jira. Wanti bakka sanatti ta'e Israa'elotaaf guyyaa dukkanaa, Iraaniif ammoo mallattoo injifannoo ta'ee jira. Gabaasni yoodiyoota Araanootii fi raadiyoon waraanaa Israa'el akka saaxilanitti misaayilli kun qajeelaa dhufee bakka da'oo yookaan iddoo isaanitti dhokatan irratti dho'ee jira.
seenaan kun kan nama dhibuum iddoon isaan lubbuu keenyaam itti baraaranna jedhaniin keessa galan misaayilli Iraan hordofee dhaquun gara awwaalaatti jijjiiruu isaatiin. Dho'insa kanaan namoonni 9 battalumatti yeroo du'an 28 ol ammoo miidhamanii jiru. Isaan keessaa 4 da'oo sana keessatti caccaban. Manni da'oo sunis mataa isaanii irratti jigee. Dho'insi kun hammam akka jabaa tureem kan agarsiisu. Manneen naannoo sana turan 8 guutummaatti barbadooftee ibiddaan liqinfamuu isaaniitiin. Kun deebiin Iraan haleellaam Ameerikaa fi Israa'el bananiif kennite keessaa isa hunda caalaam hamaa fi laalisaadhaam. Helikopteroonni fi ambulaansonni Israa'el miidhamtoota guuruuf olii fi gadi fiigaa jiru. Saayireeniin sagaleen akeekkachiisaa Tel Aviv fi Al-Qudusii keessatti walirraa osoo hin citiin onnee jiraattota haaromsiisaa jira. Gama biraatiin lakkoofsi miidhaa Israa'el irratti ga'ee dabalaa jira. Erga Iraan barii sanbataam duula gumaa eegaltee Israa'el keessatti namoonni 456 ol miidhamanii jiru. Iraan dhiigaa hoogganaa olaanaa ishee Ayatollah Ali Khamenei fi qondaalota ishee kanneen wareegaman sanaaf gumaa baasaa jirti. Humna Iraan kanaam kan caalaatti sodaachisaa taasisuun Israa'el qofa osoo hin taane buufataalee Ameerikaa 27 naannoo ba'a giddu galeessaa jiran irrattis ibidda roobsuu isheetiin. Misaayilonni fi dirooniiwwan Iraan nuti bakka feenittiyuum isin arganna jechuun buufataalee doonii fi manneen boba'aa diinaam barbadeessanii jiru. Seenaan waraanaa ba'a giddu galeessaa har'a bifa haaraam kan ija namaa jaamsuu fi onnee diinaa roomisiisuun barreeffamaa jira. Eegduun warraaqsaa Iraan duula seena qabeessaa waadaa qaafur jedhuun lafoom galaanaa fi samiirraan tarkaanfii fudhateen teekinooloojii fi humna basaasaa Ameerikaa seentuqamu jedhamu sanatti qaawwa guddaa uumee jira. Wanti har'a raawwatame lola qofa osoo hin taane gumaa laaleessaa kan hoogganaa olaanaa Ayatollah Ali Khamenei itti wareegamaniif deebii kennamedha. Oduun guddichi kan masaraa White House fi Washington rifachiisee lafa dirree waraanaarraa osoo hin taane wiirtuu icciitii irraa dhufe. Iraan misaayilota ishee ija fageessanii argan fayyadamuun iddoo jireenyaa qondaaltota basaasaa Ameerikaa CIA kan Imaaratii keessa jiran iddoo eegumsa cimaan irra jiru sanam bakka misaayilaa itti roobsitee jirti. Gabaasni eegduu warraaqsaa akka mirkaneessutti haleellaa kanaan qondaaltonni CIA olaanoo jaam battalumatti yeroo du'an lamaamoom haala amaarra jiru. Kun ergaa icciitiin keessan nu jalaa hin dhokatu eegumsi keessanis nu hin dhorkuu jedhudha. Ameerikaa basaasota ishee kan isheen itti boontu har'aam harka Iraanitti kukkufuun isaanii kufaatii basaasaa isa guddaadha. Ibiddi kun asirratti dhaabbanne Iraan harka ishee dheereffattee buufataalee waraanaa Ameerikaa fi Biriteen kanneen galaanaa Arabaa keessa jiranis daaraa gootee jirti. Kuwait keessatti buufanni humna galaanaa Ali Al-Salem guutummaatti tajaajila ala ta'ee jira. Ijaarsaawwan gurguddoon 3 kan Muhammad Al-Ahmad keessa jiranis barbadooftee jirti. Bahariin keessatti buufata Miinaa Salmaan iddoo ajajaa fi loojistiikii Ameerikaatiin dirooniiwwan Iraan 4 rukutamee wiirtuun ajajaa Ameerikaa caccabee jira. Galaana irratti ammoo seenaa magaalaa sibiila Ameerikaa kan taate USS Abraham Lincoln salphina guddaa mudattee jirti. Iddoonni warraaqsaa Islaamaa Iraan misaayilota baalaastikii 4 doonii guddittii kana rukutuu isaa labsee jira. Ameerikaan loltoonni 3 qofa du'an jechuun dhoksuuf yaaltus Iraan garuu loltoonni Ameerikaa 560 ol du'uufi miidhamuu isaanii ragaa baatee jirti. Kana malees dooniiwwan boba'aa 3 kanneen Ameerikaa fi Biriteen galaana Hormuz keessatti ibiddaan gubachaa jiru. Kunis Iraan galaana Arabaa awwaala weerartootaa gochuuf waadaa galte sanaan raawwachaa jiraachuu ishee agarsiisa. Samiin Iraanis diinaaf iddoo du'aatee jira. Dirooniin Ameerikaa MQ-9 Reaper isheen teekinooloojii hunda caaluun qabdi jedhamtu sirna ittisaa Iraaniin butamtee lafa buutee jirti. Kun Ameerikaadhaaf kasaaraa teekinooloojii fi salphina waraanaati. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin gama isaatiin ajjeechaa Ayatollah Ali Khamenei yakka namoomaa fi seera addunyaa cabsee jechuun balaaleffachuun Iraaniif deeggarsa siyaasaa cimaa kennanii jiru. Har'a Iraan dhiiga hooggantoota ishee dhangaleessanaaf gumaadachaa ba'aa jirti. Tarkaanfiin kun Ameerikaan naannicha keessatti mootii akka hin taaneef Iraan ammoo leenca naannichaa ta'uu ishee onnee diinaa keessatti sanyiin sodaa akka biqilu gochuun mirkaneessee jira. Waraanni kun amma jalqabee Iraan garuu injifannoon kiyya jechuun diina ishee lafoo galaanaa fi samiirraan adabaa jirti. Galaana Arabaa fi
mootummaan baa giddu galeessaam oduu rifachiisaa fi waldhabaatiin raafamaa jira. Teheraan gammachuun yeroo labsitu Waashingiten ammoo gaddaan ibsa baasti. Dhugaan jiru eessa jira? Iraan magaalaa sibiilaa Ameerikaa doonii guddittiin USS Abraham Lincoln dhuguma rukutti. Eegduun warraaqsa Iraan sagalee abdiitiin misaayilota baalastikii 4 doonii guddittii Lincoln rukunnee jirra jechuun addunyaatti labsi. Garuu ajajni giddu galeessaa Ameerikaa oduu kanaaluun misaayilonni Iraan doonii keenyatti dhiyaachuullee hin dandeenye jedhee jira. Atoo malee Ameerikaan dhugaa gaddiisaa tokko dhoksuu hin dandeenye. Duula aarii seena qabeessa jedhamu keessatti loltoonni Ameerikaa 3 yeroo du'an 5 ammoo haala hamaarra jiru. Ogeessi waraanaa Aljeziraa Iliyaas Hannaam haala kana yeroo xiinxaluun dhugaa jiru lafa kaa'ee jira. Dooniin Lincoln galaana Arabaa keessaa daangaa Iraan irratti kiiloomeetira 700 fagaattee dhaabbatti. Iraan misaayilota fageenya kana barrisan qabaattus dooniin Ameerikaa kun gaachana dachaa 7 qabdi. Sirni ittisaa kun misaayila kamiyyuu osoo dooniin hin geenye qilleensa irratti kuffisuuf humna qaba. Kanaafuu oduun Iraan rukunne jettu sun sari'amilee uummataa ishee kakaasuuf ta'u mala yookiin ammoo misaayilii dho'ee sun doonii biraatti dho'ee ta'uu danda'a. Garuu loltoonni Ameerikaa eessatti du'an? Iliyaas Hannaan akka tilmaamutti ajjechaan kun doonii irraa osoo hin taane lafa Iraaq buufata Hariir kan Arbil kaaba Iraaqitti argamu keessatti raawwatame. Buufanni kun daangaa Iraan irraa kiiloomeetira 100 qofa fagaata. Erga Ameerikaan buufata Ayn al-Asad gadi lakkistee booda Hariir iddoo murteessaa humna addaa Ameerikaa taatee jirti. Iraan buufata kana rukutuun ishee Ameerikaan lafarra jirtu miidhuuf salphaa ta'uusaa agarsiisa. Ameerikaan maqaa loltoota du'anii fi iddoo sirrii isaaniitti rukutaman ibsuuf sa'aatii 24 maatii isaaniitti himuuf waadaa galtee jirti. Wanti hundarraa nama naasisu garuu oduu dhumarratti beedha. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'el barii sanbataa bananii hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei wareegamuu isaa gabaasni kun ni saaxila. Kun qirqira lafa siyaasaa isa guddaadha. Iraan aarii kanaan onnatti magaalota Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa naannicha jiran buufata xiyyaaraa fi buufata doonii dabalatee ibiddaan gubaa jirti. Walumaa galatti addunyaan seenaa haaraa keessa seentee jirti. Iraan hoogganaa ishee dhabdeetti. Ameerikaa loltoota ishee dhabdee jirti. Abraham Lincoln gubachuu baattus naannoon baa giddu galeessaa garuu guutummaatti bobaa jira. Iraan doonii keessan nan liqimsaa jettee yeroo dhaadattu Ameerikaan ammoo sirna keessan mataa kutee jechuun deebisaa jirti. Abdiin nagaa dhaamee jira. Amma kaniifuu ibiddaa waraanaa qofa. Waraanni Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti dho'e kun amma daangaa